Rabbii keetiif jedhi share godhi. Akkuma viidiyoo asirratti argaa jirtu kanaan yoo nama taate yoo Rabbiin sodaatte itti lafa'ee baasii meeqatti baasee mootummaan Itoophiyaa ammallee diiggaa manaa bifa haarawaan eegalee jira. Yeroo lammaffaaf miskiinni waan qabu itti gadi fixatee haga kana ga'utti maal eega mootummaan yeroo san hin jiru mootummaan amma hoo maal argee ummata kana dararaa jira. Manni diigaa biyyatti dhumaa jirtu akkamitti callifta? Haadha kee kabooyaa jirtu akkamitti callifta? Abbaa kee kabooyaa jiru akkamitti callifta? Obboleessa kee kabooyaa jiru akkamitti callifta? Maal ati ka sheer hin goone? Maaliif hin qabsoo? Haadha kee jaalatu taate, yoo nama abbaa kee jaalatu taate, yoo nama miskiina nama rakkate jaalatu taate, yoo nama mataa qabaattu taate, yoo nama diinii Rabbii beeku taate, yoo nama waan amantu, waan itti amantu beeytu taate, viidiyoo kana sheer godhi biraan yoo Rabbiin sodaatte sheer godhi. Yoo Rabbiin sodaatte sheer godhi. Mootummaan Itoophiyaa ammallee diiggaa manaa bifa haarawaan eegalee jira. Yeroo lammaffaaf Adaamaa irra deebi'uuf bakka hafanitti lafa caraqaa jechuun daaraa godhaa jira. Uummanni kana keessatti maal akka ta'u immoo hedduu nama dhiba. Harmeen teenna gadi baatee booyaa jirti. Abbaan keenya gadi bayee booyaa jira. Kanarratti immoo ilmaan Oromoodhaan maal haa ta'u? Oromoo lafarraa buqqisuu deemaniif immoo ajjeesuuf deeman. Mee viidiyoo kana laallee walitti haadachaanu. بيجي يلا موطع بق يلا بس يفرد بات لاقك بيه بيت سرتي ياو كمان تبدري بدرنا قطبه تبدري بدري صار كفل ياو بري بوكا وطاو قبر كفل فل كارتا وطاو قم منقست يلا بيتي فرصفر ربي كيتف جدي شير قد أكما فيديو سيرت أرقا جرتو كانان يو نما تاتي يو ربين صدات شير قد ilmi namaa hafaan jiru mana fixaa jira mootummaan Itoophiyaa balleessaa jira mootummaan kun namaaf yaadu miti nama fixuudha. Kanarratti immoo manni Oromoo ka'ee qabsaa'uu qaba jechuudha. Wallaahi laazim Rabbii tokkochaaf jecha sheer godhi addunyaa kana baxaabbatii haa baxaabbatamu. Kalas harmeen du'aa jirti abbaan du'aa jira kaan shaneedhanii fixaa jiran mana guutuu mana Oromoo ta'e diigaa jiran mana caraqaadhanii diigaa jiran mana caraqaadhanii caraqaa yoo ta'e yeroo jalqabaa haga lafaa ka'ee ijaaramu seerri hin jiru Itoophiyaa keessa yeroo sammaan dhoorgin erga namni itti lafa'ee baasii meeqatti baasee itti kasaaree miskiinni waan qabu itti gadi fixatee haga kana ga'utti maal eega mootummaan yeroo san hin jiru mootummaan amma hoo maal argee ummata kana dararaa jira. Manni diigaa kun dhaabatu qaba sheer godha. Maalirra teetta? Maalirra teetta biyyatti hin jirtu dhumaa jirti. Ka biyyatti dhumaa jirtu akkamitti callifta? Haadha kee kabooyaa jirtu akkamitti callifta? Abbaa kee kabooyaa jiru akkamitti callifta? Obboleessa kee kabooyaa jiru akkamitti callifta? Maali ati ka sheer hin goone? Maaliif hin qabsoofte? Mootummaan kun nuuf hin taane gonkumaa. Mootummaa kanarra qabsoofne kaasuu qabna. Mootummaan kun ummata miidhaa jira, ummata fixaa jira. Kan shanee jedhanii, kan siyaasa keessa jirte jedhanii ummata galaafataa mootummaan kun. Mootummaa kana qabsoofneef kaasuu qabna. Yoo nama haadha kee jaalatu taate, yoo nama abbaa kee jaalatu taate, yoo nama miskiina nama rakkate jaalatu taate, yoo nama mataa qabaattu taate, yoo nama diinii Rabbii beeku taate, yoo nama waan amantu, waan itti amantu beeytu taate, viidiyoo kana sheer godhi biraan gaha. Manni diigaan dhaabatuu qaba har'allee boru. بيجي يلا موطع بق يلا بس يفرد بات لاقك بيه بيت سرتي ياو كمان تبدري